Tan kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Suusii Ganamaa kun qophii boortii miidiyaa Suusii Ganamaa irraa isin dhiyaatu hanga dhuma qophii teenyatti nu faana turan afeerraa feenya. Godina Hancootee aanaa Shankooraa magaalaa Shunkurtii keessatti wanni jiru hedduu nama yaaddeessa. Walitti bu'eensa obbo Hantuutaa fi aadde Adurree gidduutti uumameen lubbuun bineensota hedduu baduun dhaga'ame. Oduu suukanneessaa kana erga dhagaaniin boodatti muummichi ministeera waliigala bineensotaa obbo Leencii gadda isaanitti dhagame gara foddaa sooshaal miidiyaa Suusii Ganamaatiin gaddeetti dhagame erga ibsataniin boodatti biyyattii sana keessatti mirgi sarbamiinsi bineensotaa itti fufaa deemaa waan jiruuf battalumatti pirezidaantiin bulchiinsa magaalaa sanii hatattamaan mana murtii waliigala bineensotatti akka dhiyaatu akeekkachiisan. Itti dabaluunis muummeen ministeera waliigalaa obbo Leencii akka jedhanitti hatattamaan gara mana murtiitti dhiyaatee hin qixaaxamu taanaan gara fuulduratti qoqqobbiin ajaa'ibaa akka irra kaamus akeekkachiise. Amma oduu biyyaa olitti isin dabarsaa turtii gaarii. Dura taa'aa waldaa maxxantoota waliigalaa obbo Tafkiin yaa'ii idilee marsaa afuraffaa taa'uudhaaf firoottan isaa kan isa fakkaatan kan akka Tukaanaa Silmii fi Injiree yaammachuun dhaga'ame. Waltajjii kanarratti haa ta'u malee waltajjii kanarratti aadde Injiraan argamuu hin dandeenye. Battaluma sanitti waliqqabaa yaa'ii idilee marsaa maxxantoota waliigalaa obbo Tafkiin Injiraan yaamanii afgaa fi eeffa waliin taasisaniin booda Injiraanis wanniin waltajjii kanarratti argamu baadheef biyya kootirran jiraadhaa namni tokko nan gaafatu jechuudhaan oduu dheekkamiinsaa deebisteefi. Haaluma kanaan dura taa'an komaandarri waliigala nageenya biyyattiidhaa obbo Tafkiin Kudduphiin ejjennoo marsaa aariitiin baasaniin komaandi poostii labsuu danda'anii jiru. Haaluma kanaan aadde Injiraan mormii walirraa hin cinne erga gaggeessiteen boodatti biyya ishiidhaa kabachisiifachuu dandeessee jirti. Aadde Injiraan haala armaan gadii kanatti dhaadannoo ishii ta'u walirraa hin cinne kan gaggeessite yoo ta'u lafti lafeedha lafa keenya irratti namni tokko iyyuu nuun ajaju ajandaa nuun baasu jechuudhaan biyya ishiidhaa tan moluu jaamtu gonfachuu danda'amee jira. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota jaallan keenyaa kun dhaamsiif keessaa qabu Injiraan biyya abbaa kootiiti jettee moluu irratti duute kan jedhu qofaadha. Kunis dhaamsa gootummaa akka ta'u qofa akkasitti kana hubattaniin barbaada. Miidiyaa Suusii Ganamaa wajjin turtii gaarii horaa bulaa deebana.